Kapi abbaa irraa qaxxalatte ni ifti akkam? Language do they speak? What language do they speak? Filteri. Oh. What language do they speak? Okay, what language do they speak then? You guys are saying they don't speak Arabic. What language do they speak? Oromo. Oh, okay. Please say in Oromo that any man who gives me the most will be my man. Man, astagami kabdi. Please tell them in Oromo that I am very much single and I need a man. I don't care if they are Oromo or Arabic. Oromo language. Oromo language. They love me. Listen. Oromo language fast food jedhin. Single dedim namni tokko na barbaada. Afaan Oromoo yookaan afaan Arabiffaa ta'uu hin barbaadu yoo na jaallatan gaariidha. Asi jaalatu hin jiru, Sheikh asi jaalatu hin jiru. Nuti jaartii qabna. Nuti jaartii qabna jiin. Hofonfoltitti. Tell them in Oromo that the man that has followed me and maybe the one that gives me the most, I will date them, and also the one that inboxes me and spoils me, I'll date them. Tell them in Oromo. I'm very serious. I need a man like serious agent as in yesterday. Namootni na hordofan hedduu jiru. Inni baay'ee naaf kennee yoo ta'e isaan waliin wal arguu nan danda'a. Akkasumas namni na quunnamsiisee naaf gargaare nan barbaada. Ani baay'ee dhugaa kanaaf yaada. Akkuma kaleessa baay'ee dhugaadha. Deemi harree quunname. Astaghfirullah. Doktor Maharreetti nachi deettan ulee kiyyaa'uu jira. Nuti jaartii qabna nuti dulloota habibti. Thank you nu jaalachuu keetti. Thank you for us love me in the zamano. Oh, abona gargaartu sare. I have wife and 4 kids. Yeah. Sorry. Appreciate it. Thank you for us love. Jaalala nu gaafachuu keetti galatoomi jedhinka. Yeah, thank you. Thank you for but we are busy. Where are you? English fakarin ko ano ba? Eka nuti busy na jaartii qabna jedhinati jaartii irratti balagatu barbaadda. Batingiini nama batingiru. Ingiliffa gaafa eka nuti busy da jedhin injettumo dumaashiti dawal. Silki jaartii dabaluu ni qabda fida rabbina haya. Injettu? Suuta jedhame. Single me. Injettu zamano. Yeah. Mali? Nuti haadha manaa qabna ilman qabna busy Moshi listen. Galatoomii jedhin adeemtu. Sorry for you ask love. Me, I have a wife and 2 children. Asli is like that. Boss, sorry, okay? Okay. Yeah, you guys that side you get married a lot. Sorry, bye, go. Bye. Are koi no bye. No bye. Dantaaqeeti gaati. No bye. No bye. Warra biyyatee sanitti no. Maqaanamaatti no bye. Okay, bye guys. Bye. Have a lovely stream. Bye. Lovely meeting you. I'm from South Africa, by the way. I'm from South Africa. Mash. South Africa. Beautiful girl. Yes. So bye. Achi dirtee dhalaan jirti gaanii akaalidha ni harkan. Yeah. South Africa. Go. See you. Nice to meet you. Good morning. Namiti maali South Africa bar maali beita shugutiin bakka wal saamansan giddin kokkeenu qableen nu gaalu barbaade namiti. Nu tuquuf. Abdiin fadhe garuu. Nuti gaatti malee abdii jedhe. Bareeda osoo jedhe bareeda ture. Dhiisi maali. Namiti itti irratti utaaloo kana ni feeti. Singiliidha. What is people? Isin jaartii qabdan ka maal isin narratti ayyarii qabdan. Jaartummaa qabaatu qofallee osoo hin taane nuun taane nu jajjan. Nuti yoo argannellee tagidee jaartiin ijoollee barumsa geessite jaartiin gurdeemte jaartiin dhoohitanii sadaqattu barbaanna fayyaaletti ho'i. Akkasuma barumsa fudhachaa jiru. Koorsii fudhachaa jiru. Malee isa nyaara haadatee magaalaa keessatti nama yaabbatu kanan barbaannu. Yes. Go bas. Barumsa fudhachaa jiru.
Taliif jettee dhuftu. Dhokattee kana gamaa gamana laaltee yoo jaartii. Araada. Abdii amma dhabdee deema. Jaartii. Ani jaartiin qabuun tokko hin qaba garuu itti ilaalaa jira gara. Hai. Ida namni takka akka qabutti lakkaa'u. Ganda akkasitti laatuun jaartiseeti mima. Obboleettii dabarsin. Obboleettii Akiraamoo. Zamanii. የቅርብ ዘመድ የቅርብ ዘመድ ዳሪ ኦፍሮ ኮንቆባ የቅርብ ዘመድ እንዳጅሬት ጃርቲ ታቴ የቅርብ ዘመድት አኑማን ወሳይ እንዴ ዘማን አብዲ ሙክታር ማድር በዚህ ቀዳበት ነጋጅታ ማል ያደር አበተሲ ከይ ቱሾ ጆሌት ትቆፈከት አይ ሲሰ ጅራም ሀ ኢብሲም ሄ ዲዲካይ ከናም አብዲ ዋሪን ያደር አበቴ በካንሳ ከና ካይሮ ድረም ሪፈንሳ ሸኸራ these people. What is the generation? Abdu Wari. Ahlan wa sahlan. Malu kairo majra kono kiyayu. Lo dokter rifensa ka kabajaga bagisi ke karmat. Sulit afaraj irta turte miti. Masyaallah. Mal tay gabdi gun. Afaraj rabar subi oso argu. Isi be subi lenca ol nakasani bakanta. Fi yakan dabatran. Khajiddu ko leni dabbat. እሺ እንገርያት ከለስ ዶክተር ጨላፊ በዶቱ በርሚረ ከስ ነገልቸን ኢንካው ሶዳታ ረናንጀ ቤታ አከሚታ ከንካን ሲንገር ሰጀ ቪዲዮ ባነደጋል ደንጫ አርገተረ ኢናርግኔ ኢልያስ ኢሉን ማና ከጀ አመለማ ነገሉማ ኢሉን ማናከስ ዴማ ጅርታ ጀ አቸራ ሲፈየ ጀደ ከሳሮን ትናጎረ asli dagete malaka jede ilu malaka jede dagete mana keessa deema jirta male caffaraan jirtu jedheen katta yegallo እንቅስቃሴዎች ሁሉ ዳንስ ናቸው ጀደኒ በራኒስ እንዴ እውነት እኮ ያኛው ልጅ ጎበዝ በዶን ጎበዝ ነው በዶ አንደኛ ጎተቱ ጎተዎች እንጀራላስ ብረት ታብታብ ጎዳ ካመስ አረ ታብታብ አርጉ እንዴ አታውቁ ታብታብ ጎዳ ጋይስ ወሪ ዘማኑ ታብታቢ ማሽና ቀበሌር ወሪ ነው ማሽን ወየን ማኪና ሰፊቲ ቁባ ለማ ሄደ ማኪና ሰፊቲ ቁባ ለማ ሄደኒቲ ፈካቶ ወላሂ ኩኒማ ነገ አባር ከይትን ታብታብ ያ ማኪና ሰፊቲ ቁባ ለማ ሄደኒ ተከነከነ ጎደን zigzag dah guys zigzag what is people ana mora be umri sana dere su jar sab jarti na hordofa wala matani cicisan gide muntu tap indu bagen Allah saanam ni rabu sen dokter zabara khana saanam ni afam balage go galgalag jet ko sana ki din to sen nakasibar eti banani break kisan lagi ya galgala aku yale kamu jar sab jarti na hordofa ante vai tap in kaya mana mas bilille network itu me ifa damesa ifa ni dami da khairu tanas refnar ken kiyamo bi elili dak bibtu ya thank you elili dak abdani ወይኔ አልቆጠረም ገና ነው በእናትህ አልቆጠረም elili dak na kamu nyuru doji obse bibtu libra kunem tutuka akara la wajja me tuka me Anicho thank you fef ha me nagar sisa
Kairotti ifaadhaam sanii turuun dhorgaadha. Yoo daqiiqaa 30 ta'e maybe. Umadhaa magaagaruu. Daqiiqaa xiqqoo fi'a. Yoo rakkoon jiraatu. Guys. Asallee waliin barakatu. Kara magaalatti as akkasuma harma biyya teenya egaa baadiyyaa wanni wayii kana malee. Dhiigaa magaalatu taraa ibsataa jirtanii isin. Taraa. Amma abbaa isin danda'amu kuna. Abbaa yoo hojii eegalee ganaadha. Ganaan daamu jaan. Ganaa mana niiraan kan nu deeman jaan. Dafaa gala. Sadiin baay'ee. Gaafa abbaa hojii eegale moo? Namu manatti jaan. No, sun gaafa Nikola ragalfattanii. Simba ko wetin simba. Ara triplida. La ilaha illallah umani raf. Meeqa nama tokko meeqa kenna? Ganaa magizee hojii eegale lammiin biyya tana karaa investara namu investimentiin cahaa karaa biizinasa cahaa ammas gizee ulaa galaanaa taras gizee harkane namu san booda makiinaa mataa isaa qabaa karaa wanni babal'isuu jirruuf asli mootummaan nama hundaaf makiinaa kan nuti. Jamuun abdii bira anu bira join goote abdii waarii biratti. Lammii biyya tanaa ta'e namni makiinaa bakka barbaadetti kennaa dirqama. Wallahi rabbi isin haa godhu zamaanoo nuti ilaal nuti yaa lammii keessanii miti lammii biyya biraati isin garuu rabbi isin haa godhu isin haa mikkee. Nuti lammii biraati. Makiinaa xiyyaara isin haa kennan mataa. Dhugaan baanaa bara wanni amma karaa bal'isuu jiraniif lammii biyya tanaa ta'e namni makiinaa bitachuudhaaf amma gizee galaana diimaa harkanne makiinaa namu ni qabata makiinaa diilii guutuu jechuudha akkuma biyyoota ollaa keenyaa. Aywa salphamatti jechuudha. Salpha gatii salphaan bitate. Elektiriika immoo ifaadhaa biyyi kuwwaan humna ifaa amanacha'uuf jecha makiinaa elektiriikaa rakisha namuu makiinaa isaatiin bobba'ee. Elektiriika isaatu. Yes. Tujjaaruu deemnee. Itoophiyaa maariyaam maayyuu makiina elektirikaa rakashaa miti. Ammallee gaamma jechuun akkas hundaa miti gaammallee rakishaa hin jaamu. Qaali. Makiina ta gaazaa wayyamu ta elektirikaa wayya yeroo deemtu. Haalaan saffisa irra qabdu gaate elektiriikaati makiina elektiriikaati. Ispiidii ta elektirikaa dura qaba. Yaa ta elektiriikaa hedduu fattaanyi nama galaafatti. Wallahi. Yoo kanatti chaarjii fidhaamu akkuma baxaariyaan telefoona jana jirtu baxaariyaan fidhaamu kan. Kilomeetira qabdi. Doktor. Hala yaa Firdaus. Kilomeetira kaalkulee gootan asirraa amma yoo hagana deeme bakka kana chaarjiin ni jira eegan jiru. Chaarjiin immoo bakka feetetti godhachuu dandeessa garuu karatti haga dhaabbatutti ibdura ni shalayte ibdura shalayte. Garuu akkuma amma fakkeenyaaf chaarjiin silkii kiyya kun yoo fixe otomaan waliin qeebii taphataa jiru seen irratti sat jedhamire. Ni dhaabbatee sanduuqa. Isilleen akkasuma karatti chaarjii fixannaan bakka deemtu irraa hafte. Chaarjii ati amma fakkeenyaaf yoo amma tana asii ciroo faa dhaquu fete amma fakkeenyaa adaamarraa ciroo dhaquu fete ciroo kilomeetira meeqa asirra. Makiinaan tikkeettuun chaarjiin kilomeetira meeqa ofaa si garsiisa gaa. General baas akkamiin blog gootan Firdausi. I don't know wallah. Silkiin amma parsantii meeqaa seefettee sitti nimtu? Parsantii 70 biyyaa qabama. Akkasitti tunis parsantiin kun haganatti akkasi sa'a 3 fi sii tura sa'a 4 fi sii tura jettee sitti akkasumas